Seenaa gooticha Jaal Elemoo Qilxuu. Elemoo Qilxuu bara 1936 baha Oromiyaa Harargeetti dhalate. Maqaan dhaloota isaa Hassan Ibrahim yoo ta'u, bara 1960 Yemen magaalaa Adenitti maqaa Oromootiin hedduun itti isa beeku Elemoo Qilxuu fudhate. Bara ijoollummaa isaa carraa barnoota idilee waan hin argatiniif barumsa amantaa jalqabe. Barumsa amantaa erga eegaleen booda nama dhuunfaa biratti hojjechuu eegale. Namni inni bira hojjechaa ture gara Yemen waan godaaneef Elemoonis isuma wajjin gara Adenitti godaane. Elemoon Adenitti galee hojii dhuunfaa isaa eegalee haadha warraa Munee Omar fuudhuun bultii dhaabbate. Elemoon hojii dhuunfaa isaatiin milkaa'uun isaa bara 1966 ija tika imbaasii Itoophiyaa biyya Yemen jiru keessa gale. Sana booda bara 1967 gara Finfinnee yeroo dhufu humnoota mootummaa Itoophiyaa morman waliin walitti dhufeenya qabda jedhamee hidhame. Mana hidhaa keessatti baatilee hedduuf dararaa fi reebichi irra ga'e. Dararaan Elemoo irra ga'e kun jireenya isaa jijjiiruudhaaf sababa ta'e. Sana booda maatiin Elemoo buusanii qaamolee mootummaa waraqaa eenyummaa isaa qabataniif laatanii hidhaarraa akka bu'u taasisan. Hidhaarraa erga hiikame Elemoon jireenya isaa qananiitti deebi'uu hin barbaanne maatii fi jiruu dhuunfaa isaa dhiisee bara 1968 Somaaliyaa magaalaa Moqaadishoo dhaqe. Qabsaa'ota Oromoo Somaaliyaa turan waliin wal argee dirqama kaayyoo Oromoo biyya Arabaa keessatti ibsu fudhate. Sana booda gara Yemen deebi'ee waldaa Oromoo bu'uureessuun dura taa'aa ta'e gaggeesse. Itti aansuun mootummaa Yemen amansiisee waajjira siyaasaa bane. Kana booda hojii siyaasaa irratti fuulleffachuun Oromoota bahaa giddu galeessa jiran dammaqsaa fi ijaaraa mootummoota Yemen, Siiriyaa, Iraaq akkasumas dhaabbata bilisummaa Palestaayinii fi adda bilisummaa Eertiraa irraa gargaarsaa fi deeggarsa gaafachuutti bobba'e. Gargaarsa mootummaa Iraaqiin leenjii loltummaa yeroo jalqabaaf baatii 7 leenjisee ajajaa waraanaa jaarraa abbaa gadaatiin hooggansisee bara 1969 Harargeetti bobbaase. Waraanni kun gara Harargeetti osoo imalu kaaba Somaaliyaatti humnoota mootummaa Soomaaliyaatiin walitti bu'anii hedduu wareegamanii Elemoo fi warreen hafan hidhaa ganna 5 fi baatii 6 adabaman. Elemoon taatee kanaan osoo abdiin kutiin gargaarsa adda bilisummaa Eertiraa irraa argameen lola bilisummaa eegale. Walga'ii Maccaa fi Tulamaa bara 1973 ture irratti qabsaa'ota Oromoo wajjin wal arge. Walga'iin kun bu'uureffamuu adda bilisummaa Oromootiif haala kan mijeessee ture. ABO'n kan hundeeffamee fi sagantaan siyaasaa kan barreeffame koora kana irratti ture. Hidhattoonni Tulluu Carcar irratti qubatan akka goobla waraana dhaabichaatti hammataman. Maqaan waraana adda bilisummaa Oromoo jedhus kennameef. Waraanni bilisummaa Oromoo kan Tulluu Carcar irra jiru hooggansa Hassan Ibrahim kan irra caalaan maqaa Elemoo Qilxuu jedhamuun beekamu jala gale. Bara 1974 WBO'n sochii isaa gaarreen irratti babal'ise. Kunis bulchitoota naannichaa biratti sodaa guddaa uume. Keessattuu erga abbaa lafaa hamaa Mulaatu Taganya erga ajjeesaniin booda mootummaan waraana Itoophiyaa Jeneraal Geetaachoo Shibashii akka finciltoota kana dhabamsiisuuf erge. Fulbaana 6 bara 1974 waraanni bilisummaa Oromoo kan jalqabaa dhukaasa moortariin waraana xiroo irratti mo'ame. Ahmad Taaqii fi Elemoo Qilxuun yoo du'an loltoota waraana bilisummaa Oromoo 3 qofatu lubbuun hafe.